Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi akkasuma gaaffiin namoota baay'ee viidiyoo kanaan ni deebi'a jedheen abdii guddaa qaba. Maaliif dhimma viidiyoo copyright claimii sirreessuu fi akkasuma moonii irratti namoonni baay'ee yeroo moonii ta'uudha jedhan viidiyoo copyright qabu ni balleessu. Videoon copyright waliin moonii ta'uu ni danda'ama isa jedhus waliin ilaalla. Akkasuma playlistii Abdul App jala yoo seentan viidiyoo barbaachisaa ta'an playlistii keessaa argattu. Keessattuu seera YouTube namni tokko beekuun dirqama. Akkasuma haala kamiin akka copyright sirreessuu fi copyrightiin hundinuu maal akka ta'an sirriitti achi jala argachuu dandeessu. So gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu karaa sadiin copyright claimii sirreessuu dandeenya. Viidiyoo tokko maxxansitanii copyright claim yoo isiniin jedhe ni sirreeffama. Chrome irra seenuudhaan Google Chrome irra seentanii YouTube Studio Google Chrome irraa kan nuti sirreessinu mallattoo YouTube tuquun gara fuula duraa deemna. Kana yeroo baay'een irra deddeebi'ee isinitti dubbadha. Sanaan booda tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan desktop saayitii godhannaa jechuudha. So haala kamiin akka copyright claimii sirreessuu qabnu sirriitti waliin ilaalla. Karaa sadanuu haala kamiin akka itti sirreessinu karaa sadanuu tokko lama jennee waliin ilaalla. Desktop saayitii erga godhannee booda bilbila kiyya dalga ciibsee isinitti agarsiisa. Barreeffamni waan xixiqqaatuuf profaayilii irra tuquudhaan YouTube Studio irra qabnee open in new tab in group ka jedhu fayyadamuudhaan akkuma duraan gara YouTube Studio Google Chrome deemnu gara Google Chrome irra deemnaa jechuudha. Viidiyoo copyright claimii qabu viidiyoo keessan keessaa balleessuun gonkumaa isinirraa hin eegamu. Maaliif copyright uma sana wajjin moonii ta'uu dandeessu garuu doolaara irratti hidhuu hin dandeessan yookaan beeksisa hin qabaatu jechuudha. Malee waliin moonii ta'uu dandeessu. Kana jechuun YouTube'n sababa isin copyright qabdaniif gara mooniitti isin dabarsuu hin dhiisu jechuudha. Waa tokkitti rakkina hin qabu waan ta'eef beeksisa irratti hidhuudhaaf immoo copyright salphaadhumatti sirreessuu dandeessu. Sirreessitanii akka inni maallaqa lakkaa'u gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo viidiyoon copyright isinitti dhufe asuma Chrome irra seentanii mallattoo viidiyoo tuquudhaan restriction mata duree jedhu jala yeroo gaddeemtan nan ta'uu qabaati jechuudha. Naa fi ka jiru kana jechuudha. Mallattooruma viidiyoo jala gaddeemtanii ilaaltu. Yoo live ta'es akkasuma mata duree live jala deemtanii live mata duree jedhu kanarra tuquudhaan viidiyoo live sun copyright qabaachuuf dhiisuusa salphaadhumatti mata duree restriction jedhu jala mata duree kana jala hundinuu nanii ta'uu qabaa jechuudha. Ka copyright qabu immoo sirreessinee waliin ilaalla. Karaa sadiin sirreessuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo copyright claimii qabu tokko waliin haa sirreessinu. Viidiyoon copyright qabu viidiyoodhuma sana qofa irratti malee chaanaalii keenya irratti miidhaa hin geessisu. Viidiyoon kun amma copyright claimii qaba. Kanaafuu maal goonaa sirreessuudhaaf copyright claim isii jettu kanarra tuqannaa jechuudha. Mata durettiidhuma copyright claim bakkuma jettu kanarra irra tuqannaa. Copyright claim yeroo irra tuqne barreeffama addaa haala kanaan nuu fiduudhaan C detail ka jettu kun jala isaa jirti. C detail sana irra tuqnaa jechuudha. C detail ka jettu kana yeroo nuti tuqne gara fuula duraa nu geessa. Gara fuula duraa nu geessuudhaan viidiyoon sun daqiiqaa meeqaa haga meeqaa akka inni copyright ta'e nutti agarsiisa. Haala kanaan nu banee jechuudha. Viidiyoon kun namattis ni mul'ata. Wata karakina hin qabu akkasuma chaanaalii keenya irraan miidhaa hin gahu jechuudha. Copyright strike miti copyright claimidha waan ta'eef. Kana jechuun chaanaalii keenya irraan miidhaa hin gahu garuu maallaqa irraa hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo gajjallaatti gadi dhufnu maaltu achi keessa akka copyright ta'es nutti hima. Daqiiqaa duwwaadha haga daqiiqaa tokkoof sakandii 14 daqiiqaa tokkoof wayii qofa. Tuqaan sadan kun fuula dura kanarra jirti. Tuqaa sadan sana tuqanna sirreessuudhaaf jechuudha. Bakkattii sana irraa sirreessuuf filannoo 4 qabna. Inni jalqabaa murree keessaa baasuu fi inni itti aanu sagalee bakka buusuu fi inni sadaffaa mute gochuuf sagalee saayilantii gochuu fi inni arfaffaa dhumaa immoo badii hin qabu jennee falmachuuf. Kanaafuu isa jalqabaa kana waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa kun tiriimii goonaa jechuudha. Murree keessaa baasuu fi inni lammaffaa sagalee bakka buusuu fi isa jalqabaa trim out segment ka jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa haa deemnu. Inni jalqabaa murree keessaa baasuuf bakka copyright taateessan qofa murree keessaa baafnaa jechuudha. Bakka ittiin daqiiqaa tokkoof wayi yoo barbaade preview gochuu dandeenya. Waa takka rakkina hin qabu. Yoo preview gochuu dhiifnes waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Maaliif daqiiqaa isaa inni nuuf kaa'eera waan ta'eef daqiiqaan isaa duwwaadha haga daqiiqaa tokkoof sakandii 13 nuun jedha jechuudha. Continue dhuma kana tuqnee trimii goona.
preview viidiyoon sun kam akka ta'e ilaaluu barbaannanis asii preview on gochuudhaan ilaaluu dandeenya waa tokko rakkina hin qabu. Sanaan booda continue'n jala isaa jira continue tuqannaa jechuudha. Continue tuqannee continue yeroo tuqne trim nuun jala trimii tuquudhaan if jala balleessina yookaan immoo haga copyright san keessaa baafne viidiyoocha qulqulleessina. Ammallee tuqaa sadan kana tuquudhaan filannoo isa lammaffaa yoo barbaadan replace song isa kanarras tuquudhaan sagalee kiraasikaalii adda addaa YouTube'n achirraa nuuf kenna. Sagalee kiraasikaalii YouTube'n nu kenne sana fayyadamuudhaan kan copyright nurratti ta'e sanaan bakka buufnaa jechuudha. Kiraasikaalii adda addaatu asirratti nuuf kennama. Kiraasikaaleetu kanarra tuquudhumaan ka barbaanne itti filannaa jechuudha. Ka barbaanne irra tuqanna. Sanaan booda save jira. Save goonaa jechuudha. Yoo tokko nu ta'uu dide ka biraa irra tuquudhaan add goonaa jechuudha. Yeroo nuti irra tuqne add nuun jedha add tuqannaa jechuudha. Add tuqanneetuma bakka buufanna. Ka biraarra yeroo tuqne add nuun jedha jechuudha. Inni jalqabaa itti galee jira. Yoo barbaanne remove goona. Kana jechuun kiraasikaalii as keessaa nu ta'e ka barbaanne filannaa jechuudha. Ka barbaanne taphachiifnee ilaalaa irra tuquudhumaan add isiin jettu kun jirti. Add kana tuqnaa add erga tuqnee booda save ka jettu kun gubbaa jirti. Save gochuudhaan sagalee bakka buufnee sirreessina. Tuqaa sadan ammas tuquudhaan inni sadaffaa mute songidha. Mute song irratti dogoggora uumuu hin qabdan. Mute song jechuun sagalee irraa silent gochuu copyright sana sirreessuuf jechuudha. Gara gajjallaatti yeroo dhufnu filannoo lama nu jira. Inni jalqaba guutuu viidiyoocha silent gochuudha. Isa fayyadamuu hin qabnu. Maaliif bakka haga copyright qofa. Kanaafuu mute song only isi lammaffaa kana fayyadamnaa jechuudha. Haga copyright qofa silent gochuu. Sanaan booda isi lammaffaa erga filannee booda continue tuqnaa jechuudha. Continue tuquudhaan sagalee sana irraa silent goona dhibbaaf dhibbatti copyrightiin sun ni sirrataa jechuudha. Haala salphaa taheen karaa sadan sana keessaa ka barbaadan filattu. Tuqaadhuma sadan sana tuquudhaan feetan ka jalqabaa muranii baasu, ka lammaffaa sagalee adda buusu, ka sadaffaa sagalee itti jijjiiru maqasii fayyadamuudhumaan salphaatti continue dhuma tuqxuu jechuudha. Daqiiqaa isaa inni nu itti isiniif guutee jira waan ta'eef yoo barbaadan murtanii baasu. Sanaan booda continue tuqxuu. Continue yoo isin tuqxan muruu barbaadaa isiniin jira. Trim ka jedhu kana tuquudhumaan trimii keessaa gootu jechuudha. Steppiin isaa salphaadha. Yoo barbaadan murtanii keessaa baasuu dandeessu. Yoo barbaadan sagalee irraa jijjiiruu dandeessu. Yoo feetan sagalee irraa silent gochuu dandeessu. Amma viidiyoo in progress jedhaa jira. Kana jechuun daqiiqaa haga ta'e fudhata. Nu asirra dhaabannee eeguun dirqama keenyaa miti jechuudha. Irra deebinee booda dhufuu dandeenya. X tuqneetuma keessaa baanaa jechuudha. Erga trim ka jedhu tuqnee kaane. Filannoo sana kana sadan fayyadamtanii sirreessitan taanaan booda irra deebitanii ilaaltu inni nu keessaa muree baasaa jechuudha. Haala salphaa kanaan copyright claim sirreessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo san delete gochuu hin qabdan isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Like share gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.